Rabbi tamuun bareeda beekan. Dhuga rabbi Yoo rabbitti namanne yoo rabbitti namanne bar rakkoo bar. Rakkoodha jechuudha. Rabbi gaditti ammani beeta. Quraanni kun beekan quraan rabbiiti bar. Quraana kan ka'e quraana malaan jechuun sheekni jechuun waa hundaa'u nu dalagee jira beekadhu. Maaliif kararraa maal jedhi salaatan dhiisinaa quraana qaruun dhiisinaa quraana itti barachuun dhiisinaa dawaan gartee isin kana tanatti jechuun fayyadamtanii balaan takka illee isin biran baatu jeetu mana keessa illee jechuun hidhee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya arrammoo gaa arkee milkaa'ee arra eegaan arkee gaa jechuun asitti dhiisee biraan deemu takka as bira taa'ee tumaan hanga gartee isin kaa jechuun ni deemna jettu takkatti nama nama akkasitti hojjetee nama irratti akkasitti dhama'ee waa hunda ta'e akkasii nama dhaabbate gaa dhiisan deemu isinis ni beektanii bal'oo waan ta'e alhamdulillahi rabbil aalamiin rakkoon qabu amma immoo mee daawwattoota jechuun salaamtaa gaafadhu bakka rabbiin walumaa nu gorsiise dhiyootan ammaas jechuun fiiduma kanillee gaaf takkaasiinii martanii sittiin dha'ee achi booda qaas jettee teesse telefoonillee kaasuu dhiiste gaaf gaafni qabtaa gaaf gaaf ammatii dhiiste garuu rakkoo wayisa gahu jirti hiree asitti mana kanatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaada ashama akka fuune isin hundinuu kan musliima kan kiristaana kan waaqeffata hundi keessanuu bakka jirtan maran nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Isiniin jecha gamanu manga arraan tan akkuma balloon akkuma arkitan kanan na bira dhufee jira. Maali takkaa duraan nama takka akka na bira dhufu jee itti yaadne maaliif jennaan gurbaan kun namni siirii godhu ni beekte yaa Oromooti waan hin jeesnii mun qabu namtichi kun jara shayxaanii jechuun barbaaddeetti awus billahi nashxaa rajimi. Abdii baatee Abduma san. Shayxaan guddaa gurbaan. Saniifuu gurbaan hedduu na jala dalagaa jira. Saniirraa sodaadhee balloofaas bahaaris fatiyaas dhiifama gaa'ii bahaarii fatiyaalleen akkasuma ballootillee dhiifama. Bas hedduu takka isaanillee ifgarsiisuu hin didaan maaliif ifgarsiisuu didde wanaan jette namni faana namaa jalatti wanni takka ni mul'ata. Wanni fedhe dhokachuu hin danda'u sii galee saniifuu amma isaan jalaan faana dhoyfatee nama biraa na jala godhee yookaan akka hin taanetti maallaqa guddaadhaan nama nabbitu danda'a. Jechuudhaaf manaayis gadi hin ba'u bakkumaan jiru tanaan ta'a. Viidiyoolee akkuma beekamu viidiyoo takkitti daawwattoota fayyaa keessaan na dararee viidiyoo san waniin ani galatoomii hedduu takka si jaalanne hedduu takka si kabajnaa viidiyoo nuuf mari si yaadne nuti yaadda'u jirra akkamitti ati nagaa fayyaa qabdaa maal keessa jirta si gargaaru yoo ta'e si gargaara akkana ja'anii natti keessaan dhufanii sababa sanirra dhaabbadeen viidiyoo takkitti sammare maaliif sammare beektaa? Viidiyoo tokkittiin akkaan bahee namni saddaqeen jiru haa gammadanii jechuudhaaf marfatu gammachiisumaa fi maree malee sanuu eegaa maruun feeneen bas viidiyoo maa hoganaan maroon maal rakkoo qaba jechuun daawwatsa kan jechuun walaalkuun rakkoon qabu adamma boo jechuun wayituu narra geettee yaadin keessaa wayii jechuun naaf ati wala garre wayituu narra geettee nu yaadin fatiyaallee jechuun baarillee jechuun naatu wal bira isin geessee isin garsiisaa tanaafuu numa rakkatin daawwattoonni keenya illee ni beekanii atilee hedduu takka naamanta daawwattoonni hedduu takka naamana maaliif na beekanii amma olii jechuun abdii dhufee na qaba takka hoo nama biraan yala godhee na qaba kanaaf buuma takka yaadin ana amma eegaan si arke asis si dhiisan deemu maaliif si dhiisan deemu ni beekta nama jechuun akkasitti hin deemu miti akka itti deemtu laalaan immoo ni jeefu ni beekta amma asis si dhiisee deemuun si arkee amma fiidoon tun kan lakkoofmuun ooltu yoo si dhiisee deemu bal'oo maaliif ichi dhiiftee deemta namni kun mucoon tun dhalaadha. Ganti sanis beekaa dhugaa namni kun ganti kun amma hedduu tokko jechuun sillee gargaaranii sibirallee jechuun jiraatanii sillee dhohisanii kana booda immoo mana jijjiirachuun keetti qaba. Maaliif ibliis eega taate beekadhu namni kun an dhufu waadhuus nama jala bahaa dalaganii jechuun as dhufuun ni mala. Nuti ammoo asirra asitti mul'annee jechuun sibiratti jechuun deemnee immoo akkamiin jechuun mana keenya gallee hirribni qabaree. Fuudhee jechuun takka hoo mana keessa laa. Fuudhee mana keessa se keessa amma mana keessa nama jechuun ni beekta kaduraan isaanii miti. Sheekni jechuun mana keessaas waa baafneeti. Ati waa viidiyoo jechuun laalutti jirtu lafa fakkaate daawwattoota illee viidiyoo wallee killee jira. Onlaayinaa guzee takkaan seenama guyyaa takka lamaan seenee hin seenu onlaayinaa sababni maaliif yoo ta'e namticha kanaaf jechaan hin seenne ammas maali akkuma ati jette dhugaadhaa ijoolleen hin bira jiru tunilleen ijoollee dhalaati. Dhiirtiin jiru saniifuu akkuma beekamutti yoo rabbiin wanni hundinuu tarabbiin jee malee talmi namaa jeen tan nuti hundi hin taatu saniifuu inshaallahu ta'ala yoo rabbiin harkaa abdii deebitanaan jee sumba tarabbiiti beekatu rabbiin nan deebisi maaliif rabbiin sun deebisu osoo akkasin nama dhaabbattee osoo akkasin nama dhaabbattee jirtu atamma jechuun nagara deemtee
yoo mana kiyya jechuun abdiitu na qaba dubiidatti. Uummata akka jechuun balaa takkaatti nu bira ba'a. Wanni kun hin jirtu beekatu naas hin jiru. Rabbi amanii namanii jechuun wanni kun hin jirtu. Amma ijoolleen turus ijoollee dhalaati. Isa kabajan hojiis teessan hojiis jiraatan. Amma asitti si bira taa'uudhaafis bareedaa miti. Naatema jechuun si fuudhee sin deemee ijoollee ta'e bira si geessee yoo mana keessan ijoollee ta'e hojii teesse irra bareeda. Maaliif duraanis bargaafa jechuun osoo hin qabamin dura takka osoo abdiin hin qabin dura hedduu takka jechuun namni dhalaa hedduu takka na bira ture. Dhugumatti hin baana beeka. Maaliif hedduu takka namaafis tolaa turre. Tolisa jechuun abbaatuu fi matakkaa daawwattoonni beeka jechuun sin beekadhu. Mana kiyya dheettee waa taataa miti. Mana kiyya jechuun ala samda jechuun ala samda naannoo mana sanii duraan waa godhanii jechuun siirii awwaalanii biqiloota sanii jechuun datti hunda keessatti sheekni san hunda jechuun akira ta'anii sheekaa fi najjaas tokko duraanis kan waan siirii kaayira ture jira. Hedduu baasanii jechuun mana keessallee seennee mana keessaa illee hedduu baasanii fixanii jechuun qulqulleessanii sanboota maal godhan. Mana jechuun akka gartee ittiin dhiyaanne quraana rabbiitii fi wanni sadichitiidha. Wanni himnuun jirtu akka mana kiyyatti jechuun balummaan takka hin dhiyaannetti hidhanii jireenya gadhu. Arra mana kiyya jechuun fuudhees geesseef mana kiyyatti balaan jechuun si dhuftu jirtu. Mana kiyyaa gabbaateef balaan si dhuftu jirtu. Dawaan akka gartee sheekni naa kanne ta'e jechuun siifis irraa fuudhee jira. Sun si godhee gabbaatee karaa fete deemtee deebita. Mana kiyyaa jechuun nagaan ta'es wanni takka illee hin jirtu. Dhugumatti mani beektaa? Barbaanni rabbitti amanuun bareedaa beekata. Yoo rabbitti namanne bar rakkoo bar. Rabbii gaditti mani beektaa? Quraanni kun beekata. Quraan rabbiitti bar. Quraana kan ka'e quraana maqaan jechuun sheekni jechuun waa hundaa'u nuu dalagee jira beekadhu. Maaliif kanarraa maal jedhi? Salaata dhiisinaa, quraana qaruun dhiisinaa, quraana itti barachuun dhiisinaa, dawaan gartee isin kana tanatti jechuun fayyadamtanii balaan takka illee isin biran baatu jeetu mana keessan illee jechuun hidhee jira rakkoon qabu alhamdulillah rabbil alamin quraan rabbiitiin hidhee suniif jechuun mana kiyya dhaquun dirqama suniif ati naas amanii rabbis amanii maaliif nama jechuun akkasittuu naa tole balloon wayina irra yaadatte ni yaaddaati wayina godhattee ni yaaddaati nama jechuun naa jecha duutee galtee barate balaa jechuun siirisan seentee sila amma sittaatees gaafa akkasi nama raachanii gaafa akkasi fayyaa na dhabsanii ani viidiyoo arge gaafa jechuun ati bakka gartee na hidhasan keessatti namni dhuftee ati narra boojus hogguun viidiyoo ilaale hedduu takka wallaa eegattee hedduu takka jechuun nis gammadee atummaan akkasi dhuftee jechuun achirraa jechuun naa toltee na baaftee rabbuma beekadhu sinaa naa erge beekadhu rabbiin kun sababa namaa godhaa beekadhu. Atis ammoo waan san hundarra ni beekta wanni siin sibachiiseef wanni waan kan hunda si gargaareef haaliin jechuun itti dhaqee duraanuu si ibsa beekadhu. Waan kana rabbiin bar duraanuma rakkoon akkana nama kana dhufte nama kanaatu dhaqee furaa duraan jee beekadhu. Suniif dhuftee jechuun na furtee waan sun hundilleen atillee furamtee namni hundillee jechuun kan warri ichisan jechuun haidhaa jiru illee guututti waan taatee fi nasiiba ta'a toltee hiikamanii jiranii innummaanummaa lafatti jira rabbi lafatti isaa hambisu yoo lafatti illee abbaatee jechuun rabbi hidhaa gartee irraan baay'ee rabbi isaa naqu rabbiin danda'a warra gartee waa godhu kanaa'u warra siirii godhu kanaa'u warra jechuun waan adda adda deemu kanaa'u maaliif namni kun wanni godhuuf waan biraati miti. Wamma gartee lukumaa itti dalagatee jechuun itti nyaatee jechuun ilmaan jiraachu. Wanna kanaa jechuun ilmaan jiraachisuun fillee itti jiraachuun haraami. Waan kana jechuun silaa beekanii bareeda. Anammallee jechuun waan takkatanii dhaamuuf daawwattoonni keenyallee ni beekaa jechuun nama hundaafu warra waan kana godhuuf rabbi sodaatu waan kana godhina. Namni rabbi sodaatu waan kana godhu. Ibaada rabbii qabadhaa. Karaa rabbii qabadhaa. Riskii teessan immoo rabbiitu isin soora. Gaafa duraanuu uumamtanii gaafa garaa haatiitii ummaa teessanii keessatti uumamtanii rabbii waa hundaa'u beekadhu isin godhee jira jechuun beekadhu nama hundaafu godhee jira. Suniif jechuun shirkii adda addaa hojjechuurra carraaqatanii jechuun makiinaa dhiqatanii hurkanii yoo jechuun nyaatanii irra bareeda. Ammoo siirii godhanii maallaqa wayyaa horkatte siif bira baatu waan kun waan haraami. Barakaas hin qabu. Barakaas irraa fuudha. Suuras irraa fuudha. Namni kun jechuun gaddeemu malee ol hin deemu. Hini fuucolaan isaa jechuun huqqachuu malee takkaa jechuun maali? Fuullummaan kun jechuun barna. Wanummaa namaa kun warreen jirtu jechuun jechuudha. Waan biraata akkasii darbee teekumutti belsi godhee haalittis godhee waa fuudha haalittis godhee waa fuudha waan akkanaa dhiistanii Oromoon warra gartee yaman keessattuu qulqullootanii rabbii keessatti ibaadaas qabatanii warra waan kana jiru yoo dhiiftan irra bareedaadha. Rabbiin riskii gartee bareedduu riskii jechuun taa rabbiin namaa kan dhugattee taa waan siirii kanarraa harkatanii miti. Rabbi sitti taa'annu yoo waan kana dhiiftan irra bareedaadha. Wanni kun isin illee tolu namaaf illee tolu saba keessan illee tolu saba keessan akkana godhuun nama rakkachisuun kuni waan badaadha. Silaafirraa dhiiftanii jaa saniif jechuun naatamma ni haanaati. Ijoollee tanatti jechuun suutatti gabbaatee itti himteeti waliin kaanee haana rakkoon takka hin jirtu inshaallah ka'iin jaanii haana.
Laanteen ballo. Hin deemu miti eegaluudha. Ani amma yoon deemnellee dhugatti yoon si fuudhe malee hin deemu. Asirraa waldaa yoon si fuudhe malee hin deemu. Yoon si fuudhe malee hin deemuudha sun taane. Si fuudheetiin mana keessan geessu. Waan dhageessiif hima. Maal naa himte yoonaan jette akkuma fadhee yoo ta'e ani amma yeroo ammaas jalan deemu maaliif yoonaan jette akka fadhee yoo ta'e ani abdii kana sodaaddeetiin jira. Hin sodaatin? Laa ati hin sodaatin naan hin jeen. Ka sodaata rabbumaa. Ka sodaata rabbumaa? Rabbumaa oltee jira. Rabbuma arshii torban arshii oltee jiru. Isuma malee kan hin sodaadhu abdillee hin sodaadhu. Garuu abdi gonniin isa sodaadde shayxaana siirii nama namaa. Ati waan sodaatteef naan isii mala. Maaliif jechuun nurra rakkattee waan san nu baasuun sanii tokkoffaa yoo si harkate jechuun bal'oo siin harkaa baase jaa lamaffaa baasii siin harkaa baase jaa sadaffaa jechuun nama san hundaa'u siin harkaa baase jaa siitu takka hoo shayxaan waan ta'e waan kana jechuun anti jaaladheetu jira. Nama kan hundaa harka baaftee namaan jira an ajjeesu takka namaan jechuun naan addabu akka malee na gooteef na qabataa jettee ni yaadda garuu maali nueta nutillee jechuun baanee waan jirruuf alhamdulillah rabbil alamin rabbii tokkochaatu nu bira dhaabbata rabbii nu bireera wooma takka yaadini hin shakkin maali nueta akkuma gartee a'uuzu billahi min shaytaanir rajiim jechuun jettee jechuun shayxaana fira jechuun naarte yoo kaatee na yaratiin tirra bayyada malee amma hin deemu akkana kana dhiisinaas hin jee waan hunda olitti jechuun beeta rabbii tokko coofaa jira. Rabbii tokkocha malee ilma namaa hin sodaatin. Akkuma tu rakkoo seennee rakkoo isaa duwwaa san rakkoon ni dhufti rakkoon yoo sittillee dhufti yoo lattillee dhufti namni wal bira dhaabbachuun rabbiinis nu bireera ilmi namaa nu bireera daawwattoonni nu bireera warri du'aa nu godhu nama meeqaan nu bireera kanaaf jechuun rakkatin ammoo as teessee jechuun zalaalamiin as taane taatire. Zalaalamiin namaa isa sodaadhaan taatire. Ani inshaallahu ta'ala ballo beeta warra hiyyattillee duraan aara takka naqabanii sababaan gaafaan as dhufe gaawwan hin taane takka seeneef aara guddaa naqaban. Sun hundaa'u barichuun maal warra keessan jechuun nama waa'ees faamu. Dhugumaa akka fadhiyoo ta'u namni gaa aara harka fi kana qubee fi ajaa hojaaniif irraa muran jaanii. Kun beekamaadha. Hammaadhus tolus ilmoodha bakka firraa nageessan hin qaban waan ta'eef inshaallahu ta'ala haala mijjeeffatanii maallaqa ittiin galu. Haala mijjeeffachuu jiranii inshaallah du'aayin godhuuf jira. Rabbi haala mijjeessuu fi gizee xiqqoo haala mijjeeffatan asirraa kan galuuf maallaqa na erganii kan ani galuuf yaadu jiranii inshaallah rabbi nagaan naa galchuu galuuf yaadu jira. Hanqasuu mana kana akkaan hin baane abbaan kiyya natti dubbatu. Garullee rakkoon qabu. Kuni waan bareeda. Nutillee sibira dhaabbannee jechuun sochii hirmaannee jechuun maaliif karaa gartee biyyaatis qajeelchuudhaaf kanaaf uummata kan jedhan waan rabbiin nama ni galta hojiidha. Rabbiin ni galtaa akkana yaman gara dhuftee galtaa yaman gara dhuftee jechuun karaa biraa deemtaa yoo duraan jechuun rabbiin si qatabe inshaallah jechuun si galchina si bira irraa si bira dhaabbanna kanaaf wata kan yaadini ammaaf jechuun eegoo wal agarre nama gartee akkasiin naa tole nama akkasitti na bira dhaabbate akkanatti dhiisee si bira deemuu qabu maaliif daawwattoonni keenyallee hedduu takka jechuun beekaa haniin akka bira dhaabbattee bal'oo iskanatti jechuun rakkatan jechuun baaftee jedhanii jechuun isaanillee na caala beekan jeetii yaada garuu irraan asis harkee si biraa deemuun maqaa kiyyaa miti dhugumatti maaliif beekta rabbi irra haadhooti nagala haatee bareedaadhaati nagala ka'e ijoollee tanallee tasgabbeessitee jechuun nagala deemta maaliif jechuun amma kana qophaa nagatti rakkisin naas hin jee rabbii gatitti wallaahi rabbii gatitti naas bireera uummata kan yaadin anaa si bireeraan hin jee ati intalti dhalaa akkasitti naa dhaabbattee jechuun arra jechuun ilmaan kiyya kan jedhan kun gootee silaa du'ee baran silaa kutee baran wani san amma ilaa ammattee jechuun qaama keessa lilmeen jechuun sun miidhaa ta'a jechuun gaafa sana jiran hedduu tokko jechuun miillee garaa fi qaama kana jechuun na dhukkubsu jirti maaliif anamma alhamdulillah jechuun baay'ee noormaala ta'eetu jira daawwattoota keenya egaa hani waniin asirraa fuudhuu deemuuf maaliif hedduu tokko kan dhaabbattee hedduu tokko ni beektan isin waan hundaa'u garuu immoo manni jettu kun mana namaati mana dhalaati. Maal kanatti gaachuun arra eegan harkee jechuun itti deebi'ee ilaaluus jechuun ni jabaatti garuu gaama arruma jechuun fuudheetiin mana keessan geessee jechuun akka isin nagee harkattee nagaan teessu akka isin jechuun shakki sanaaf jechuun shayxaana keessaa jechuun babbaadessa manallee jechuun dawaa godhee fi sheekaa yaamee jechuun wallaanuun fedha hedduu tokko jechuun bira dhaabbattee hedduu tokko naa tolte hedduu tokko isinillee tolte hedduu tokko isinillee gammachiifte nullee gammachiifte jetti alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin addunyaa akhiratti si gammachiisu. Asmaanu selaade keessanii amma fiidoo ilaaltan malee jechuun silaammoo jechuun liifirra dhaanne kayii meeqam goonaa isin jaa balloo jala kayii malee wanni biraan jiran. Balloon jala kayii amanamaadhaa balloon nama hunda bira dhaabbatu akkuma tana bira dhaabbatan ittiin biyya sana keessatti hedduu nama bira dhaabbachaa ture beekadhu.
Yoom maqaa si lakkaa yemmuu maqaan hedduu beekan dhugumatti hin baana. Sun hundaafuu waa hunda rabbi mara dhifadhooti naasamanii nagara keenya jechuudha. Dhugumatti maaliif duraanis waan na beektu. Ati ilma Oromoo ani intala Oromoo kara takkaanis ilma Musliimaati amantii namni beekta waa sadiin walitti dhufuu waa sadiin namni walitti dhufa wanni sadeen maali yoo jette amantii fi aadaa fi sabummaa Oromummaadhaan walitti dhufaa amantii laannaafeeti yoo sabummaadhaan karaa Oromummaatiin Oromoodha obboleeyyan deebi musliiminaa hojii qabna deebi ilma biyyatiyyaati arraan tana akka fedhe ta'uu wanta akka kanan goones ni namana na amantii dhabdee osoo hin taane wanni niin si jala deemuu hin feeneef bittaan beektaa akka jaan gaddaafaan maarreen hanqanne jaanii. Ati kanaafuu yoo ta'e yaadeen maali beektaa? Nattillee ta'uu osoo hin baatin haani beekamtu nattillee ta'uu osoo hin ta'in gaddaafaan duraanuu nu seentee gaddaafaa san keessaa useen nu baasee arrama jechuun bakka itti tonatti jechuun arras arkeen si biraa deemu maqaa kiyyaa miti. Suniif jechuun si fuudhee mana kiyya jechuun manni kun ammoo si waan adda addaati jechuun quraana hidhamee jira. Hidhamee jiru si dhufuun malchiisa. Anarra dhufee jechuun anarra dhufee akkasii anarra dhufee jechuun asirraa si biraa deemu manni kiyya hidhamee waan qulqullaa'ee quraana rabbiitti hidhamee jiruuf arra fuudhee mana keessa si geessu qomalee as si dhiisee jechuun yoo boroosis argate akkamaa jireen sheenaan natti hafteeti uummata Oromootti hafti. Bakka saniifuu na jala kaatee mana keessa qofa si geessuudha. Mana baariin daga kalaas shaala. Mana baari naas keessa rakkoon qabu. Anaas si keessa. Fatii hafi baar biraas naas si keessa. Bakka gartee jechuun qonnamuu feetee naatu si keessa. Suniifuu mana kiyyamma kana gaan gartee toletan gartee keessa deemtee ijoollee kiyyaa wajjin yoo teesse irra bareeda. Suniifuu amma ni haanaati daawwattota jechuun gaa naaf fayyamtee jetti akkana hojii deemtu maaliif gaanis akkuma ishiin nagee naa eedetti nagee isiif eeguu fi ni beektan jechuun yaada waan ta'u eegan hayyamte itti tokko jechuun haa galatoomtu har'a nama kanaa kana jechuun